irreechi aadaa gammachuu, aadaa tokkummaa, aadaa araaraa, aadaa waan duuba ture keessaa bahanii fuulduratti ittiin tarkaanfatan, dukkana keessaa bahanii ifatti ittiin bahan, rakkoo keessaa bahanii badhaadhinatti ittiin ce'an, aadaa uumaa fi uumama walitti fidu aadaa guddaadha. Aadaan kun fi duudhaan kun kan uummanni Oromoo waggaa 60 dura kalaquu qofa osoo hin taane akka ittiin jiraatamu godhee gaaffii uumaa fi uumama gidduu jiru kan ittiin deebi'u, namni kan ittiin wal galateeffatu, wal ittiin dhiifama waliif godhu, hundaa ol immoo uumaa isaa kan itti galateeffatu, abdii cimaa horatee fuulduratti kan ittiin ce'u akka ta'u godhee kan bocee itti gargaaramaa turedha. Uummanni keenya sammuu isaatiin kalaqee falaasama olaanaa kana waan nuuf gumaacheef, abbootiin gadaa hawwan siiqqee immoo tiksitanii asii waan nu geessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Jijjiiramaa asitti aadaa fi duudhaan uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti guddataa jira. Isa kana waan hedduu kaasnee tarreessuu dandeenya. Aadaa fi duudhaa dhukfamaa ture, isa bira darbee immoo ittiin qaana'amaa ture, har'a kan ittiin boonamu, kan ittiin jiraatamu, kan ittiin mul'atamu ta'ee jira. Mootummaan keenya, mootummaan jijjiiramaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Looreeta Nagaa Addunyaatiin hoogganamu tarkaanfilee gurguddaa fudhatee mootummaan naannoo keenya bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiiwwan tarkaanfilee sana giddu galeessa godhataman raawwachuudhaan bu'aan jajjabeessaan argamee jira. Uummanni Oromoos gaaffisaa bara dheeraa ittiin akka deebii argatu ta'ee jira. Isa kanaaf uummata Oromoo bal'aadhaan baga gammaddan, baga kanarra geessan, baga injifattan isiniin jechuun barbaada. Boqonnaan maqaa balleessanii olola adda addaa gaggeessanii waa tokko gaditti cabsan bira darbamee jira. Dhaloonni sana dhaga'u hin jiru. Dhaloonni ebelumaan laan jedhaadhaan jiraatu hin jiru. Kanaaf yoo dandeessan qaama isaa ta'a. Yoo dadhabdan immoo dhiisaa jennaan jechaadha. Irreechi garuu irree keenya ta'a, dagaagaa, calaqqisaa, aadaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane aadaa sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa ta'a. Itoophiyaa bira darbee gaafa Afrikaa irratti biyyoota adda addaa keessatti calaqqisaa guddachaa aadaa deemaa jiru waan ta'eef uummanni keenya jabaatee aadaa fi duudhaa isaa kana akka kunuunsu asumaan adaraa jechuun barbaada. Uummanni Oromoo rakkoo hedduu keessatti aadaa fi duudhaa isaa tiksee as hin geera. Sabaaf sablammoonni uummattoota Itoophiyaas yeroo inni rakkoo keessa turettis cinaa dhaabbachuudhaan aadaa isaa fi duudhaan isaa akka hin banne godhanii jiru. Aadaa fi duudhaan kun immoo kanuma ittiin leellisnu, kan ittiin dubbannu qofa akka hin taane, kan ittiin jiraannu akka ta'u. Kan ittiin jiraannu qofa osoo hin taane immoo kan ijoollee keenya dhaalchisnu akka ta'uuf mootummaan naannoo keenyas abbootiin gadaa tarkaanfilee hedduu fudhannee hojii bal'aan hojjetamaa jira. Tarkaanfilee fudhataman kana jabeessuudhaan, safuu fi safeeffannaa keenya cimsuudhaan, aadaa keenyaan jiraachuudhaan kallattii maraan injifannoo caalmaatiif akka oolchinu, badhaadhina Oromiyaatiif, badhaadhina Itoophiyaatiif akka oolchinu asumaan hubachiisuun barbaada. Uummanni aadaa, duudhaa fi seenaa hin qabne fuulduratti deemuu hin danda'u. Uummata fottoqe ta'a. Uummata hundee isaarraa addaan ba'e ta'a. Akka akkas hin taane aadaa fi duudhaa keenya faana walitti isarratti bu'uureffamnee, bu'uura qabaannee, bu'uura saniin caalmatti fuulduratti uummata deemnu akka taanuuf jabaannee hojjechuu qabna. Tajaajila lammummaa dagaagsuu, mana murtii aadaa jabeessuu, buusaa gonnofaa lafa qabsiisuu, gaachana sirnaa dagaagsu, manneen barnoota kutaa tokkoffaarraa kaasnee sirna gadaa barsiisaa jirru kan akka dhaloonni sirna gadaatiin ijaarame akka jiraatu, safuu fi safeeffannaa ijoollee qabdu akka horannu barnoonni jalqabame cimsu, OBN gaammeedhaan ijoollee keenya barsiisu, kun cimee yoo itti fufe jijjiirama olaanaa fiduu dandeenya. Akka waliigalaatti garuu waan hubatamuu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa ijji waa hundatti ilaallu aadaa keenyaan ilaalla jechaadha. Duudhaa keenyaan ilaalla jechaadha.
Aadaaf duudhaa keenya giddu galeessa godhannee isaan rakkoolee jiran hiikuudhaaf tattaafatamaa jira. Isa san irratti immoo milkaa'ina hedduutu argamaa jira. Kana jabeessinee kallattii maraan akka itti fufnu hunda keessan isin jajjabeessuun barbaada. Irreechi bu'aa bahii addaa keessa darbee qormaata hammana hin jedhamne keessa ce'ee warra irreecha dhoksuu barbaadan, warra irreecha awwaaluu barbaadan, warra irreecha qaanii gochuu barbaadan hunda injifatee ol ka'ee mul'atee bakka isaan awwaaluudhaaf irratti hojjetan sana hunda diiggatee awwaara irratti uwwisuudhaaf barbaadan hunda ofirraa harcaasee irreechi aadaan duudhaan ummata keenyaa iddootti calaqqisu ummanni keenya iddootti kabajamu ta'ee dhaloota har'aatiin as ga'ee jira. Baga gammaddan, baga abbaa duudhaa kanaa taatan isin jechuun barbaada. Irreechatti maqaa adda addaa kennanii warra gadi qabuu barbaadan dhaloonni kun dhaloota waan akkasiitiif ta'u miti. Dhaloonni kun dhaloota ibsa dabalataa barbaadu miti. Dhaloonni kun dhaloota waan xixiqqoodhaan muufatee rifatee gadi jedhu miti. Dhaloonni kun dhaloota dhokatu miti. Darbe barri sun lammata duubatti hin deebi'u. Kanaaf irreechi keenya ummata naannoo keenyaa bira darbee sabaaf sablammoonni ummatoota Itoophiyaa hundumtuu ayyaana kabajan, ayyaana biyyootni ollaa kabajan, ayyaana addunyaa irratti calaqqee guddaa ta'ee dhalli namaa waaqa isaa itti kabajatu, itti galateeffatu ta'aa dhufee jira. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana Oromootaa qofa miti. Sana bira darbee jira. Kanaan booda qaamni kana dhoksee qaanii godhee duubatti deebisuu danda'u hin jiru, jiraachuus hin danda'u. Aadaa keenya kana ittiin mul'achuudhaaf qofa miti, ittiin jiraachuu qaba. Irreechi iddoo namni dhiifamatti waliif godhu kan darbe iddootti bira darbu gadda keessoo isaatii qabu wal dhabdee qabu kan namni walitti taraarfatu, namni waaqatti iddoo taraaramu, sirna taraaramu, namaa fi rabbi kan tokkomsu, namaaf nama kan tokkomsu, araaraan dhiifamaan tokkummaa isaa jabeessee tokkummaa isaa irra dhaabbatee kan ittiin ce'udha irreechi. Kanaafuu ummanni keenya daangaa hanga daangatti bara darbe kana keessa wal dhibdee jiru, rakkoo jiru, gufuuf gufaata jiru hunda dhiifamaan wal bira darbinee araaraan tokkummaadhaan jaalalaan garaan keenya walitti yaa'ee bara nu fuuldura jiru kan immoo bara injifannoo, bara tokkummaa, bara waan yaanne waan feenu hunda itti milkeessinu akka ta'uuf bara itti hojjennu ta'uu danda'u tura jiraata jechaadha. Akkuma waggoottan darbe waggoota fagoo miti kabaja ayyaana irreecha irratti namni bahee nagaadhaan irreeffatee galuudhaaf qormaata guddaa ture. Aadaa isaa uffachuudhaaf qormaata guddaa ture. Oromoo kana irraanfachuu hin qabdu. Wanti har'a irra geenye kun kan kaleessaa nu irraanfachiisuu hin qabu. Nama meeqa irreecha irratti akka dhabne hundi keessanuu hin beektu. Sana keessa jiraachuu hin qabnu. Garuu yoomiyyuu irraanfachuu hin qabnu. Har'as qaamni hiree argatu kamiyyuu injifannoo fi waan ummanni keenya irra ga'e kanarraa duubatti deebisuudhaaf duubatti hin jedhu. Kanaaf yeroo hunda injifannoo keessa jiraannu keessa jiraachaa waan kaleessaa sana irraa barachaa tokkummaa keenya cimsaa akka kufaatiin kaleessaa sun nutti hin deebine, salphinni kaleessaa sun akka nutti hin deebine jabaannee tokkummaadhaan hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Kana yeroo hunda dagachuu hin qabnu. Gammachuun kamiyyuu
nu dagachiisuu hin qabu. Akkuma waggoottan darbe waggoota fagoo miti kabaja ayyaana irreecha irratti namni bahee nagaadhaan irreeffatee galuudhaaf qormaata guddaa ture. Aadaa isaa uffachuudhaaf qormaata guddaa ture. Oromoo kana irraanfachuu hin qabdu. Wanti har'a irra geenye kun kan kaleessaa nu irraanfachiisuu hin qabu. Nama meeqa irreecha irratti akka dhabne hundi keessanuu hin beektu. Sana keessa jiraachuu hin qabnu. Garuu yoomiyyuu irraanfachuu hin qabnu. Har'as qaamni hiree argatu kamiyyuu injifannoo fi waan uummanni keenya irra ga'e kanarraa duubatti deebisuudhaaf duubatti hin jedhu. Kanaaf yeroo hunda injifannoo keessa jiraannu keessa jiraachaa waan kaleessaa sana irraa barachaa tokkummaa keenya cimsaa akka kufaatiin kaleessaa sun nutti hin deebine salphinni kaleessaa sun akka nutti hin deebine jabaannee tokkummaadhaan hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Kana yeroo hunda dagachuu hin qabnu. Gammachuun kamiyyuu nu dagachiisuu hin qabu. Ilaalchonni gamaaf gamana aadaan keenya duudhaan keenya akka hin dagaagne harka dheereffatan harka isaanii iddootti deebisaa rakkoo kan ta'e kan itti makate kan duubatti deebisuudhaaf deemu hunda toora qabsiisaa haaromsa aadaa keenyaa kan gaggeessinu ta'a jechuudha. Isa kanarratti abbootiin gadaa keenya, haawwan siinqeen keenya, hayyoonni keenya, dargaggoo fi qeerroof qarreen keenya hundumtuu uummanni bal'aa Oromoo xiyyeeffatee kanarratti hojjechuu qaba jechuudha. Aadaa keenyatti deebi'uu. Isa kana aartiidhaan, barreeffamootaan, isa kana miidiyaadhaan, isa kana jireenyaan kallattii maraan karaa qabsiisaa deemuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Tokkummaa uummata keenyaa immoo gosaan, amantaadhaan, ilaalcha siyaasatiin, kallattii adda addaatiin cabsuudha kan hojjetamu. Inni kun uummanni keenya yoomiyyuu eeyyamuu hin qabu. Dhimmoota tokkummaa keenya rakkoo keessa galchan sakandii tokkoofuu eeyyamuu nurra hin jiraatu. Kanarratti qoosaan hin jiru. Waan tokkummaa uummata keenyaa sakandii tokkoof duubatti deebisuu irratti sakandii tokkoof carraa kennuu danda'utu nurra hin jiraatu. Mootummaan keenya jijjiiramaa kabajamoo looreeta nagaa addunyaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu murteessee irreechi Finfinneetti erga kabajamuu jalqabee waggaa 5ffaa isaati amma. Muummeen keenya murteessanii irreechi kun akka kabajamu, akka mul'atu, akka uummanni keenya kana keessatti of argu. Dhorkaan kana dura irra ture, gabrummaan kana dura irra ture. Cabee akka irraa awwaalamu gochuudhaan aadaan kun akka deebi'ee dagaagu taasisuu keessatti geenyumaanuu bakka hin bu'amne taphatanii jiru. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Irreechi kun kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa, kan injifannoo, kan tokkummaa, kan araaraa, kan immoo uummanni keenya caalmatti injifannoo olaanaatti itti ce'u akka nuuf ta'uun hawwaa. Galatoomaa ulfaadhaa Waaqa isin haa eebbisu.